السلام عليكم يا أحباب الكرام، أبدأ لبركة باسم رب الأنام. الله بفقاد ستن دين الإسلام، الحمد لله بل في ليل والأيام. يا جنان ينجت أبهمام بسلام ورحمة الله وبركاته. وبزمتو تافي وردفتو تاماتي جيتو أنا أفهم لكيسانو بغنا جهان أفتني سنين جدا هرتك شو فيديو تكتبتي في تنجرا إيجا كا بولتين تنيتكا فيديو تكو وما تبرنا فجحنا تنجرتي فيديو كان مربوط ترتي غير سنيفاتو سنجرا حسماني موتور رومانتيكي هنتاني ورون منكيا هارا وتاتن منكوت دبلما لايك شير سبسكرايب gochuu indekettina سنجرا akkasumas mooturoon diraamaatii naaf taatanii nuti turtan hundi keessanuu naaf galatooma isiniin jechuun barbaada. Egaa kaamee dhaamsa isheellee wajjumaan kan ilaallu ta'a. Amma dhumaatti na wajjin turan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Warroonni chaanala jiituu Oromoo jalatti argamtan hundi keessanuu akkam naganaa abdan fayyadee sanii kan jira baga naganaa jiraattanii jiituu asumaanii gammachuusii irraa qodamu dhufe obboleettii teenya qaalii baga rabbiin ta'abii kee ka'atii odoo dadhabe hin jedhin itti cinqamtee mana arabaa keessa teettee jireenya biyya Oromoo kana keessa teettee itti dadhabdee kana baga rabbiin bakka si ga'e ammas bakka guddaa ganaa fuuldura keetti si hafe xumure jettee wanti ati abdii kutatu hin jiru ganaa fuuldura immoo waa baay'eetu si eeggata. Hawaasni keessis akka waan babbareedaa qabattee dhuftu hawwiif gammachuun si eeguutti jirra jechaadha. Kanaafuu nuuf jajjabaadhu itti nuufuufi yaada babbareedaa fi akkasuma wantoota saba kanaa fi barumsa ta'an akka qabattee dhuftu jaalalaaf gammachuu seenna. Gammachuun kee ammoo gammachuu kenna hunda itti aansee ammoo rabbii gadiitti alhamdulillahi rabbil alamin wantan galateeffatu fedhu ummata Oromoo hawaasa Oromoo kabira dhaabattanii jajjabeessitanii akka isin bakka kana geettu taasiftan hedduu isin galateeffadha. Hundi keessanuu bakka yaaddan gayaa isiniin jedha. Odoo amantii fi sabaa fi gosaan hin qoqqoodin hundi keessanuu naaf jiraadha. Bakka kanaan ga'uu keessaniif ammas lakkii jiituun bakka geettee odoo jettanii irraa dhaabachuu hin taane viidiyoo isii daawwachuu fi laayikii sheerii godhuu qabna. Bira dhaabannee dirqama jajjabeessuu qabna. Isiinis nu qabdi nutis ammoo isii qabna jechaadha. Isiinii wanti anaaf isii kana waliin nu fidee chaanaala kana jechaadha. Kanaafuu nama hedduu nama jajjabeessu keessaa nama ajaa'ibaati. nama addaati baay'ee natti tolte jechaadha. Nutis akkasuma deemnee kutii mana keenya dhufte nu jajjabeessitu san nu hundinuu garee qabna. Kanaafuu kanarratti ammootu yookaan namni tokko natti hin tolu jechuu danda'a. Yeroo musitti toletti dhattee viidiyoo voicetu warramoonni ta'e kan dhandhee ilaaluu fi qabna. Viidiyoo isaa yeroo hunda daawwatu qabna. Akkasuma ammoo koomentii babbareedduu yoo barreessineef isaan fayyaddi isaanis itti gammadan jechaadha. Maaliif isaan nuti otoo jarrabichaa hin taane nullee waliin dadhabnee bakka kanaa geenye waan taateef akka ta'abbiin keenya kun ammoo karaa irratti nu jalaa hin hafne maal godhuu qabna dhandhee viidiyoo nama sanii daawwanne laayikii sheerii godhuu fi qabna jechaadha. Dhaamsi kiyya kana jechaadha. Walaa jabeessinu Oromooti. Walaa jabeessinuun afaan bichaa ta'aarte walaa jabeessinuun haasawa bichaa ta'aarte walaa jabeessinuun jecha bichaa ta'aarte gochaanis argisiisuu qabna. Akkuma ammoo wal gargaarree akka bakka kana geettu namni hundaa akka bakka kana ga'u sababa keessan jechaadha. Warri hadhamoonii ta'es sababa keessan jechaadha. Warri hadha mallaqa bakka guddaa ga'ee mallaqa nyaataa jiru sababa keessan jechaadha. Ammas ammoo maal godhuu qabna jara kana hoo bira dhaabanne waan isaan barbaachisu haga dandeenyeen goonee fi bira dhaabachuun keenya dirqama. Isiniin jechuu barbaade. Kanaafuu bira haa dhaabannu viidiyoo isaanii haa daawwannu fi koomentii babbareedduu haa barreessinuu fi gaafii ammoo yoo nurraa qabaattes nullee gaafii irraa qabaanne gaafannee
akka gaafiin keenya sun nu deebi'u ta'uu qabna jechaadha. Akkasumas illee ammoo gaafii uummata Oromoo fi obboleeyyan Oromoo hawaasa Oromoo kan irraa yoo qabdu taate nu gaafattee nutis gaafii babbareedduu isii deebine isii jajjabeessuu qabna. Tokkoffaa gaafiin isiin hin dubbanne malee isin gaafataa jirtu maa viidiyoo keenan dhaabbanne uummata Oromoo maa laayikii sheerii naan goone isiniin jedhaarti gaafii isii kana akka itti deebiftan isinumatu beekaa jechaadha. Maaliin akka deebisuu qabnu laayikii sheerii goone koomantii babbareedduu goone jajjabeessinee deebisuu fi qabnamu lakki deebii isii nu gaafatte san jalaa jal'isuu hin qabnu jechaadha. Kanaafuu bira dhaabachuu qabna, jajjabeessuu ni qabna. Jabaadhu yoo jennee jabaa keenya nun jabeessin namni ormaa ammoo dhufee nun jabeessu ka ormaa kan ormaati ka ofii ammoo ka ofiiti boruuf nama fayyada rakkatan nama fayyada. Oromootii hadhaa ka rakkataa irraa mana ijaaraaru ka rakkataa bakka hunda rakkate gargaaraaru isinii jechaadha. Kanaafuu Oromoon qarqaarsan tokkoffaarra jirta waan taateef akkuma ammoo jabaa keessan jabeeffattanii laafaa keessanillee akka jabaatu waan danda'amuun gara danda'amuun gargaartanii nu boonsaartan kanatti ammas wanti isinii dhaamu nama hundaa haa jabeessinu, laayikii haa goonuu fi sheerii haa goonuu fi kanaafuu afaan bichaa akka hin taane kaayamu. Afaan bichaan faayidaa qabu. Hojiin gaafa argisiifne gaafa hojjennee argisiifne gaafa ammoo namni sun bakka yaade san gahee jedhe nutis itti gammanna, nutis yaa rabbi bakka tanaan nu gahii jenna. Gaafa ammoo nama hedduu taanee bakka guddaa geenne hawaasa kanaa ammoo waan gaarii tokko biyya keenya ammoo waan gaarii tokko uummata rakkataa kanaa ammoo waan gaarii tokko walitti uumne hojjechuu dandeenya jecha. Kana gochuuf maaltu nu barbaachisa? Kana gochuuf wanti nu barbaachisu walii galtee tokkummaa wal guddisuu yaaduudha. Wal diqqeessuu wal tuffachuun maafi faayidaa takka hin qabu chaafa Oromootiin walumaa galatti akkuma aramni waa fakkeenyaa waan ittiin tolle kan maafi faayidaa itti. Kanaafuu nu ammoo nama gaarii nama wal fayyadu nama wal guddisu nama uf dhiisee isaa ofii guddisu ta'uu qabna jechaadha. Kana isin dhaamsi kiyya afaan bichaa akka hin taane Oromootiyya walaa jabeessinu wal tuffachuu haadhiinu wal diqqeessuu haadhiinu. Yoo namni immoo shirnaa godhi jedhe maal harkaa gatii kafallaa? Shabakaan ka araba harka oo na'ama rabbiin nurratti uume alhamdulillahi rabbil alamin. Wanti ofirraa namarraa lisqusannu hin jiru jechaadha. Harka kana wanti rabbiin nu kenneefu namaa naa gargaaru ittiin haa dalagannu waan rabbiin nu ajaje hunda haa dalannuu fi jecha. Kanaafuu walaa jabeessinu wal bira haa dhaabannu isiniin jechuu barbaade. Jiitiyee baay'ee sirraa turee jira. Ifa manaa godhi wallaahi naaf hin mijanne garuu hawwii qaba viidiyoo si waraabu ammoo hawwii guddaa qaba ture garuu ammoo baay'ee natti hin tole dhugaa rabbi. Eeduma kanaan wal qabate jechaadha. Inshaallah kan baranaa darbee jira kan bara dhufu ammoo inshaallah ida gammachuu ida bilisummaa biyya teenyatti arginu rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha. Asumaan naaf galatoomaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa jechaadha. Garuu wanti isin dhaamatu Oromoo maal dhaamatu iddalaata naan jechuun keessan dhaama. Hima dhaamannaa hojiirra oolchaan jirru malee maal kunaree ufiniifatanii namni ufifatu hin jiru. Akkasumatti wanna isiniin jechuu barbaadu wal jabeessa matan laayikii sheerii akkasuma koomentii babbareedduu walii barreessu. Maal harki nurraa waarayaa saba keenya harki nurraa bu'u koomentii walii haa goonu walii haa barreessinu isiniin jedha. Asumaanii turtii gaarii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa. Walaa jabeessinu ummata Oromoo ummata jaalalaa ummata kabajaa isiniin jennaa. Wal bira haa dhaabannu. Astaghfirullah. Hirriba tu naqabaa jira sa'aatiin biraa amma deemee jira. Akkasii isin jira ummata qashii ummata jaalalaa rabbi isin biraa jiraatu.
Egaa kana kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii kiyyaa hundi keessanuu hamma ammaatti na wajjin turtanii yaada ishee kan akka qoodamtan abdiin qaba. Yeroo keessan aarsaa gootanii amma ammaatti mana jituu kana turuu keessaniif baay'eetu galatoomanis niin jedha. Dhageeffachuu qofa osoo hin taane wal jabeessuu aadaa godhanii irra deddeebi'amee dubbachuun illee xiqqashoo haa ta'ullee xiqqoo baay'atee jira waan ta'eef kanaaf hojiirra haa oolchinuu siin jechuun barbaada. Obboleettii Qaalii Aashiyee guddanaaf galatoomii siin jira. Galanni kan kee bilisummaa haa ta'u siin jecha. Itti yaaddee dadhabdee osoo jirtu viidiyoo kana teessee naa waraabdee na ergu keetiif guddanaaf galatoomii siin jira maqaa dhaggeeffattoota kootiitiin. Akkasumas immoo warra maatii ishee hin taane mana ishee deemaa jirtu. Mucaan tun dhugumatti nama gaariidha. Nama kamiiyyuu irraa hin hafne hedduu tokko nama jajjabeessuu irratti kan argamtu jedheetiin yaada. Yeroo baay'ee mana namaa jalatti nan argaa. Akkasumas ol baatee illee bohaarsiisuu yookaan yaadolee garaagaraa kennuu wantoota garaagaraa irratti cimina ishee argeetiin hanga takkatti jechuudha. Kanaafuu ishee illee bira deemnee haa jajjabeessinu maatii ishee haa taanu. Isin jechuun barbaada kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyyaa hundi keessanuu naaf galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waraabulaa deebanaa. Baay baay. السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام الله بفقاد ستن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا جنان ينقطع بهمام بسلام